Jira aloon baane kan du'ee du'aan taane erga loleeffanne horoorroo jalaan kaane afaaniin hin duuneen anaaf jiruun taane garuu kan du'us kan maqaan isaa du'aa lubbuun jiru caalu nutu ka jiruun du'aa kan du'een ammoo jiraadha jedheen malee isaan durumayyuu hin duune. Boqonnaa torbaa siidaa yaadannoo fuula 119 Muhammad Diksisoo Cirrii yookiin Firaan kan barraa'e seenaa Haacaaluu Hundeessaa achi keessaa kan fudhatamedha. Yaa waa irraanfachuuf Boqonnaa torbaa siidaa yaadannoo. Mee maal jedhee si barreessu? Yoo maal jedhee yoo faarsee si barreessee si bira gaalaata? Si haa qaqqabuu jedhee dhiiga kiyya iddee xalayaa si barreessu? Eeyyeen ati hin duune leenca galma barkumee ati hin duune leenca onnee gaaraa ati hin duune ilma gaafa xiiqii ati hin duune jedhee si barreessu? Moo akkam jirta haacee jedhee nagaa si gaafadhu? Lakki nagaa si hin gaafadhu. Maaliif akka nagaa si hin gaafanne atuu beekta? Garuu waa sitti himu haacee koo warri si ajjeeseen warri akka ati duutuuf ganamaaf galgala shira xaxee si nyaate guyyaa tokkos nagaa argatee hin beeku. Inumaayyuu haacee koo erga gaafati nu biraa deemteeti biyyi tun dugdaaf garaa walitti taatee nageenya abjuu ta'e. Lubbuun gatii dhabe ilma xiqqaa irraa hanga jaarsatti bahee galuu dadhabe. Rasaasni samii itti roobee hongeen hammaatee hireen ummataa naaf birmadhaa taate. Dhiisimee walumaa galatti biyyi waan kana hin jedhamne hin himamne keessa seentee jirti. Inni haafuuti mee akkamati haacee koo iddoon deemte siif ta'eera moo? Mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baash. Yoo deebisuu baattees haacee koo hundumtuu naaf galaa dhiiseera sin gaafadhu. Garuu maal jedhee siif barreessu? Barreessee immoo eenyutti siif ergu? Qilleensa moo allaattiitti siif kennu laata? Kamtu siif dhaqqaba? Osoo jechoonnii fi qubeewwan addunyaa kun itti fayyadaman guutuun isii al tokkotti akka obomboleetti daaraa kaasee muka raasee baala harcaasee fi citaa funaanee samitti dhaabee waa'ee kee asii fi achi walitti qabee naaf barreesse. Yoo dhaloota biraan naaf ga'e malee akkas hin qaqqabne anuu beeka. Gaaf tokko taa'een yaadee akkas ofiin jedhe. Hojiiwwan isaa babbareedoo akka ji'a goobanaa fi biiftuu ganamaa sanitti ifee kan karaan jalaa badeef karaa ta'e kan osoo deemu karaan itti dheerateef ammoo humna ta'e akka bakka yaaddee fi galma isaa ga'uuf onnee horatee abdii godhatee guutummaa isaa of duratti ilaalaa turan sanitti maal qaba ammas osoo ati waa'ee isaa naaf dubbatte jedhee uumama gaafadhe. Mee maal jedhee si yaamu waan hanga ammatti ittiin si waamin? Ani maal jedhee si waamu ija kiyya siin jedhuun kan diina fageenya irraa arguun moo gurra kiyya siin jedhu kan waan gaarii fi hamaa dhaga'uun? Lakki ati san qofan turre onnee kiyya siin jedha kan sodaa diigee gootummaa dhalootaa dhaalchisu. Kanas siin jechuuf kunis siin jedhamee jira. Yaa jabaa onnee akka gaaraa kan kolfiif seequun isaa akka ji'a goobanaa fuula sarraa ifu. Baga jecha siif dhabe wanti dachii kanarra jiru hundumti siif ibsuu dadhabe. Eeyyeen sittuu jechaa olii kanaaf jecha siif dhabe. Ajaa'iba! Ol ka'ee gad taa'ee waa'ee kee dhiisurra jedhee barreessuuf dirqame. Yaa qaroo dhaloota hambaa goototaa abbaa xurree dhalootaa siif jecha dhabe. Yoo siif jedhe sitti xiqqaata laata? Eeyyeen sitti xiqqaata. Ati garuu maaltu akka jecha siif dhabu na taasise beektaa? Ajaa'iba! Ati sila osoo jirtuu seenaa kee dhiigaan barreeffattee dhaloota haaraa gootummaa keetiin of barsiif. Kan karaan jalaa badetti karaa agarsiiftee
Kana malees kan abdii kutates abdii hortee galaana taatee akka galaanatti kan dhuganii ittiin dheebuu bahan kan dhiqatanii qaamaan qabbaneeffatan nii fi gaaddisa imaltuu jalatti boqotu fakkeenya dhaloota kaleessaa fi har'aa akkasumas abdii dhaloota qubee taate. Hammeenulee mataas injiraan ajjeesa. Hammeenulee mataas injiraan ajjeesa. Jirra. Dabalataanis kan akka leencatti gootummaa isaa dhaloonni arge kan jireenya isaatiif iddoo rakkoo hubatee uf qoree qormaatee eenyummaa saba isaatiif fordiyyaa dhaabbate. Anis kanaaf mee waan dhaloonni ittiin hin beekne maal siin jedha jedhee jecha dhabe malee jechi dachii kana irratti namaan ibsan dhabamee miti. Keessaawuu haacee koo siif. Yaa jabaa onnee gaara caala. Jabaa akka hidda ejersaa dhaloota isaa keessatti hundee gadi fageeffate. Maaliif garuu? Maaf saba kee yaaddotti naqxee ufiif bakka hin galle dhaqxee haacee koo? Maaliif garuu? Maal godhuree haacee akka saba kee gadadoo keessatti dhiiftee garaa jabaattee hin deemne firaa miti alagaa nura gaaba. Haacee koo akkas jettee miti ati gaafa saba keef dhaamte. Addageen safuun beektu addarra dhaaban malee maal godhuree biyyoon galabaa taatee walirraa naxaa. Haacee koo ergati nu biraa deemtee deemsa kee amanuu dadhabne yoom dhufta jennee akka ijoollee haati gabaa biraa deemtee amma ala ilaalaa si argu deebbonnee yoo deemnus yoo teennus yoo nyaannus yoo dhugnus ni dhufta jennee ammas ofirraa si eegna. Har'as si eeguun dhiif haacee koo garuu haacee koo edaa akkas onnee nama cabsaa ni deebi'a jedhanii nama hin deebine eeguun yaa gooftaa ati deemte garuu haacee deebisuun dhibus onnee oromoota miliyoona hedduu keessa siidaa yaadannoo bara baraa miti maayikiroo sagantii tokkoof yookaan libsuu ijaatiif illee onnee ummata keessaa hin baane qaba. Ani Oromoof qaaliidha. Ati yoomuu saba keetiif qaaliidha. Yabbaa kootiin seelita. Si fuudhee Oromiyaa lixa. Yabbaa kootiin.